Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu Hayyuuree fi miseensota Hayyuuree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu Hayyuuree fi miseensota Hayyuuree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu Hayyuuree fi miseensota Hayyuuree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu Hayyuuree fi miseensota Hayyuuree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu Hayyuuree fi miseensota Hayyuuree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu Hayyuuree fi miseensota Hayyuuree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu Hayyuuree fi miseensota Hayyuuree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu Hayyuuree fi miseensota Hayyuuree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaa Qonoleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qaba. Lammiileen Oromiyaa, uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan Hayyuuree Adda Bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana inni rukutamaa jira, inni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qaba. Birmannaa barbaachisu
Hayyu duree fi miseensota hayyu duree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaaqoon Oleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qabaa. Lammiileen Oromiyaa uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana ni rukutamaa jira, ni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qabaa. Birmannaa barbaachisu hayyu duree fi miseensota hayyu duree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaaqoon Oleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qabaa. Lammiileen Oromiyaa uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana ni rukutamaa jira, ni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qabaa. Birmannaa barbaachisu hayyu duree fi miseensota hayyu duree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaaqoon Oleeti hora bulaa deeman. Uummanni Oromoo kana hunda dhaga'uu qabaa. Lammiileen Oromiyaa uummanni addunyaarra jirtan cufti keessanuu yeroo ammaa kana mooraan hayyu duree adda bilisummaa Oromoo akkuma sagalee dhagaa jirtan kana ni rukutamaa jira, ni tumamaa jira, banaa jedhanii banuu dinnee akkuma dhagahamaa jiru kun sagaleen isin dhagahamaa jira. Uummanni birmachuu qabaa. Birmannaa barbaachisu hayyu duree fi miseensota hayyu duree waliin mooraa keessa jiran fuudhuuf jecha balbala tumaa jiru akkuma dhagaa jirtan kana Anwaaqoon Oleeti hora bulaa deeman.